السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركفوني أكم نجاجرتو ماتين channel كينيا هندي كيسنو بقى جراتني ديفيني دفني جرا حالة كنا ديفين نايفين قد جسني دفني نما قد داغوني أسي نما قد داغوني أنا كنا دفني كنو مجيلين جرتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتنا وفدت نيلا وفدتوني كا ماتين جري ماتين كنا بني جرا هدو تكبني ديفيني جرا لغا هدو تكسي يعني نايفين نوبتشي سيرفانتي نموني هدون جرا هندانو نغافتا ترتا مال تاتني بدري مالي في يوتيوب ديستني والله نما هدو لك نغافتا جرو مالي في يوتيوب ديستن جتني اكاس مامو مجين ايس جرتي كجروس نما هدو دا كومنتي هند جلتي ارغاتي جرا ديفيس ني ياو حالما توكو بيزي نغوديتين بني نايف اللي جرا كوم بيتني نايف كنو مي دابت زيران نما غوداتي لالا انا بيرغو فاي وجاي صح كنو أكو ماركتان يا إيسين إيه صديم ده لا لا بابا أوصو إيسين أركتان الذي هجنا جاي يجوله أوصو نتي بكسان إنكاين بكسان إنجيرمين إني جيرمي هجا نمو قداتي أريد كوفا تافي في جوله أما إيجا والله هندي كيسانو باي أكا نو إياه فتن كوبا كبا هندي كيسانو نور بادا ترتاني keessattuu maggees gaafataa turtan akkasuma YouTube maal dhiistanii dhiisnee YouTube dhiisuuf osoo hin ta'in yeroodhaaf garuu biizii ta'an. Dhiisuu osoo hin ta'in saamuna kana biizii ta'anii hedduu takka bannee jirra garuu amma sana boodaan hin bannu deebinee dhufnee jirra. Naif mama kunoo Aizi naifi namni tokko yaa TikTok irratti namni TikTok fayyadamtanii argitu achirratti yeroo takka gadhiisaa ture. Garuu gara YouTubein erga in dhufin baatii meeqa turre garuu bobbolleetii jirra osoo isaanis hin argin jechuudha. Kanaafi amma haala kana booda haala duraan ittiin dalagaa turre wantoota garaagaraatiin dhufuun keenyan oolu kana booda jechuudha. Amma isas guddisnee guddatee jira waan biraa hin barbaadu guddina biraa kana wanti biiziin godhu hin jiru jechuudha. Walumaa galatti fiigatii taphataa amma deemuu qofa ta'ee fi miilaan garuu ni dhaabataa. Kunoo dapat. Tadi je bawa. Dapat. Gizi nanti dapat. Gizi oke fede male. Tadi mungkin. YouTuberonni Oromos heddun isaanii nu iyyafataa turtanii maal taatanii na bariisaa turan messenger irratti namni heddun yaa'u haaluma tokkotu waan naaf mijaa'iniif anis dhiisee malee wanti dhaafi miti amma garuu deebi'ee jira kana booda bal'inaan akka duraanitti yaada wal jijjiiraatiin YouTuberonni Oromoo kan wal beeynuun kan walitti dhiyaannu hundi keessanuu jechuudha akkuma duraanitti yaada wal jijjiiraa garanaan dalayna jechuudha yeroo kana booda yeroo waan hundaafuu qophiidha hundi keessanuu akkasuma ammoo gaafiif deebii tokkoof namni na gaafatan maggeef si maal jettanii na gaafatan jirtu ka deebisinis akkasuma ammoo ka haala keessa jirus isinitti himee jirtu akkuma isin jedhee akkanatti ifa gochuun barbaachisaa ta'uu dhabus biizii taaneeti babbannee kanaaf kana booda jirra jechuudha walumaa galatti walitti deebinaa akkuma duraanii gaafii keessan waan barbaadan nu gaafadhaa amma booda sa'a 24 online jira yeroo tokko maggeen dalagaa waan qabduuf yoo isin dhabamtes jechuudha waa xiqqoo waan daddalee qabdi kanaaf yoo isin dhabamtes an naifi nu bachiisee sa'a 24 ni jira. Naif illee akkasumatti isaa wajjin biizii taane yaa amma tana boodaan deebinee dhufnee jirra haa jeen baba haa jeen ija haa jeen bye jeen namoonni haaree taatan channel keenya subscribe godhaa akkasuma kan nu laalaa jirtan nu daawwataa jirtan like tuqaa like keessan hedduu yaannee jirra likein keessan jechuudha duraanuu like keessantu hamilee nuuf ta'e ammas likein keessan akka nurraa hin hafne yoo jaallattan like godhaa qophiilee duraan wantoota garaagaraa duraan dalagaa turre hundaayyuu amma dalaguudhaaf akkasuma namoota tokko isiniif dhiyeessinee gaafiif deebii namoota barbaadanii jechuudha wanta ka walirratti prankiin duraan walirratti dalagaa turre yaa nutti amma tana wanta jennee yoo kan danda'amu ta'e kanas duuta keessa yaade alas baanee akka mataa yaate duuta kan si yaade yaa tana boodaan garuu hedduu takka isinirraa illee bandee tana boodaan garuu deebinee dhufnee jirra amma tana boodaan waan adda addaa isinii daleedha naifi wajjin eewa yaa ala baanee namoota magaalaa keessaatis prank gochuu wantoota garaagaraa gochuun ni yaalla jechuudha biyya kanatti haalli akkasii sun mijachuu baatus garuu
ni alla waan isin boharsa jenne yaannu yookaan ammoo waan saba keenya ummata afaan keenya dhaga'u kana boharsa jenne waan yaannu hundaayyuu jechuudha dalaguudhaaf qophiidha haala guutuudhaan mijeeffanne biyyi kun amma oowa hedduu oowa akkasiin ammayyuu sa'aatii kana baqaa jira natti fakkaata kanaaf waan hundaanuu waluma dandeenye jechuudha yaa ka waan kaafee mageen haasoitu achi booda naif haasoitu naif baba habibi khottu ega maal jenneti sin dhugaa rabbitti hedduu takka isi yaanne gin hedduu takka maaltu bizi si godhe qoyaati an naif fi dalagaatu bizi na godhe naif way kophaa gudisaa irta maal jechuudha maaltu bizi si godhe nangetti naif ma fi hojiitu bizi nu godhe nu ndaa'u garuu amma waa hunda sirreeffannee deebinee jirra naif illee guddatee jira nama guddatee jira amma tana boodaan nama cinqoo bira kutee jira deebinee jira warri hedduun tokko keessaa nagaafachuu turtan maggeessa baddee waggee maal taate nagaa qabdaa maalii nama hedduun nagaafachuu ture haasayaa jiranis saniifuu nin jira huno jira jira yettee asuma yaabsitti jirti hundi keenyaa jirra nagayuma jechuudha wanti nagumaan bannee waan biraatiin himti maaliif YouTube irraa baddanii maggee maaliif baddaa warri keessaan nagaafatee warri TikTok abdii jalatti koomentiidhaan barreessee maggeen eessa baddee maal jechuu turtan hedduun arkee nin jira alhamdulillah naayifii nabachiise baaba deemu caadara kanaafuu galatoomaa warri nu iyyafattan akkasuma ammoo bakka jirtanitti nu yaadaa turtan maal ta'an ijoolleen sun jettaniitiin akkanumaan nu gaafattanis hundi keessanuu ulfaadhaa galatoomaa amma deebinee jirra yaada qabdanis na barreessaa keessaan gara messenjera Abdii Muktaar jedha Facebook kiyya Abdii Muktaar jedha page jira page Abdii Muktaar tube jedhu page irratti son ta'in Facebook irratti Abdii Muktaar ka jedhu irratti naaf barreessaa namoonni yaada qabdan yookaan ammoo waan tokko waan Abdii akka duraan naaf ergaa turtan Abdii waan akkana dalageettanii faa keessaa naa ergaa turtan kana dura namoonni akkasiis ammas naaf barreessaa gara keessaatiin amma guutumaan guututti gara hojiitti deebi'ee jira waan ta'eef gara miidiyaa deebi'ee jira waan ta'eef kana qofa irraayyuu miti miidiyaa hundarraayyuu badee garuu TikTok irra ture ergaa sirraa badee TikTok irraayis badee erga badee amma bubbulee jira jechuudha walumaa galatti miidiyaa hundarraayyuu badee YouTube irraa baduun hin ta'u YouTubein mana keenya kana booda YouTube kanarratti yeroo hundaayyuu akkuma duraanitti akkuma itti wal barsiifnetti wantoota barnoota ta'anii fi wantoota isin bohaarsuu danda'an wantoota garaagaraa kanneen qabadheetiin dhufa kophaas sun ta'in maggeen yeroo jirtu maggee wajjin kophaa yeroo jirus kophaa wajjin akkasuma naa'if wajjin jechuudha yeroo isin hin jirre naa'if ana wajjin sa'aa 24 jira waan ta'eef kanaaf isa wajjinis dhufa kophaas waan isin bohaarsan jedhee yaadu hundaayyuu isiniif qabadhee dhufa kanaafu arrani yoo wasirratti kanaaf hanganuma isin hubachiisuuf yookaan ammoo jirra jennee of mul'isuuf dhufne kanaafu nagaan of ta'a wanti biraa akka itti dabaltu yoo jiraate ati immoo garanaaf garas jeen maaliif uffata uffannaa baay'ee deemuudhaaf deemee ganna baasuuf deemanii jedhee mirqaanaatiin ture nuti viidiyoo itti uffisne laalach bye bye hi baba black sheep ajlan baba cho kanaaf ganna baasuuf heedanii ganna baasuuf deeman jedhee hedduu mirqaanee ture akka gadi hin baafneen amma argee aaree jira kanaaf nagaa ta'a fayyaa ta'a viidiyoo itti aanuun qophii bal'inaan hanga walitti deebinuuf ammaaf nagaa isin xammannaa hundi keessanuu bye bye jedhin warri nu yaaddanii fi warri si yaadne hundinuu deebinee jira warri nu yaaddanis deebinee jira tana boodaan isinirraa hin baanu karaa dalagaa haala hojiidhaa deebinee jira maal siyaa godhu saaniitu isinirraa hin baanu isin jannata addi deemta achi san dha'u wanti godhu deema san fuudhu deema no bye bye demna bye demna bye waan an jedhe malee hin ta'u jedha kuno akkana guddatee naa eegee jechuudha bye baba je ishi kot sana abbaanulee san qofti akka sassabuu barbaada yalla bye demna nin deema jechuuf akkana shaakanii jira naayif nuti dhisaan jiru saniifuu nagaan taala fayyaa ta'a yalla bye bakka yalla bye demna khalas